Oolmaaf bultiin teessan nagaa haa taatu akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire. Viidiyoo salphatti ilaalcha namaa jijjiiruu danda'a jee yaadu tokko isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Hanga dhumatti qaamaa fi qalbiin na hordofaa. Kanneen haaraa taatan subscribe godhaa. Warri maatii taatan immoo like fi share godhuu hin dagatinaa. Wanni tokkollee dalaala min jiraatu. Rakkoon ta'e namoonni si waliin jiraatan bultii ta'eetii fi qabeenya kee hundi yeroo xiqqoodhaaf. Wanni hundi guyyaa dhumaa gubbarra gaafa kee agarta. Wanni ati jireenya kiyya guutuu na waliin jiraate jettee yaadde hundi yeroo dhabamuu agarta. Wanni hundi faraqaa qaba. Yoo ati nama gargaarte yeroo isaa eegee rabbiin keessiif kafala. Yoo nama miites akkasuma qubnaa ittiin namaaf safarteen gaafa yeroon geesse deebi'ee siif safarama. Namoonni hundi siif hin rakkatan. Namoota dila ati beektu kana keessaa parsantii 20 qofaatu siif dhimmama. Isaan sunuu hiriyoota hedduu sitti dhiyaatanii fi maatii kee ta'uu quba qabaadhu. Parsantiin 80 guutuun garuu ati jiraattee jiraachuu dhabdee waa'ee keetii wanni tokkolleen keessaa yaachisu hin jiru. Rakkoo ta'e parsantii 80 kanatti himachuunis yeroo ofii gubuu qofa yoo ta'e malee faayidaa akkasiif hin qabu. Sababni isaa haala hamaa fi keessa jiraachuun kee isaanitti uumaa hin fakkaatu waan ta'eef. Jireenya kee keessatti namoonni ni dhufan ni deeman. Guyyaa tokko bakka namni tokkollee hin jirretti du'uu dandeessaa beeka. Kanaafuu namarratti hin harkatin. Nama 5-6 kan hedduu walitti dhiyaatan yoo ta'e malee hiriyyummaa feesbuukaa tan laayikii fi koomentiituun takkas hin fayyaddu. Osoo duutellee irra hedduun warra qabrii teetirra hin dhaabbanne akka ta'an sirriitti beeka. Itti gaafatamaan kee kan hojii akka ati guddattuu fi bakka bareedaa akka ati qabattu hawwuu mala. Garuu yoomillee akka ati isa caaltu hin barbaadu. Hanga fedhe si badhaasee harka siif dha'ullee gaafa ati akka isa caaltu yaade of jalaa simaysuun isaa hin hafu. Namoota si beekan harki 100 keessaa 98 yoom akka ati dhalattillee hin beekan. Parsantiin lamaan eenyu akka ta'an atuu tilmaamuun sitti hin ulfaatu. Yoo na amanuu dadhabdee qoradhuutii irra gahe. Hiriyoonni kee kan sobaa gonkumaa akka ati jireenya bareedaa jiraattu hin fedhan. Gaafa lafti nagayaa namoonni si marsan kun sin ajaa'ibsiisin. Guyyaa tokko gaafa ati bakka jirtu kanarraa shirgiggaatte quba sitti laatanii sitti qoflan. Gaafa ta'u warra sitti qoflan dhiisii kanneen si cinaa dhaabbatan hiriyaa dhugaa kan onnee godhadhu. Nama maallaqa qabuu fi nama qulqullina isaa eeggatee uffata biraandii uffatu namoonni haala yeroo kabajan agarta. Namni takkaas hin beeknellee yoo ati waan bareedaa uffattee qulqullina kee eeggattee si kabajan. Irra hedduun ilma namaa eenyummaa keessaa daran gubbarra laalee murtii fiiga jechuudha. Hiriyaan sobaa tokkichi waan diinni kee 100 balleessu walqixa balleessa. Diinota kee addaan baafadhu, hiriyoota kee ammoo hedduu addaan baafadhu. Wanni hundi gaarii akka ta'uu fi akka milkooytuuf waan dandeessu hunda yaaltee osoo hin milkaa'in hafuu dandeessu. Kuni dadhabbii kan kee qofa osoo hin taane amala jireenyi lafaa kun qabu keessaa tokko waan ta'eef namoota birootiin jaalatamuuf dirqama nama addaatii fi nama waa hunda danda'u ta'uu hin qabdu. Yeroo tokko namni hundi si jaalachuu baatullee humaa jechuu miti kana sirriitti hubadhu. Yoo namni si jibbees laaffisiitu malaali murteessan hanga ati of jaalattu qofa. Miira namoonni siif qaban laaltee oliif gad raafamaa jiraachuu hin qabdu. Gaafa namni si faarse gammaddee gaafa fuula sitti guuran immoo gadduun amala kee ta'uu hin qabu. Ati ilaalcha mataa keetii qabda. Namoonni biraatis akkasuma ilaalcha mataa isaanii qaban. Namoonni yaada kee fudhachuu diduun maalummaa kee irratti dhiibbaa inni fidu tokkollee hin jiru. Yaada kee nama biraa fudhachiisuuf ilaalcha namarraan hin tarkaanfatin. Yaada nama biraa kabaji namoonni akka yaada keetiif kabajan amansiisi. Jireenyi lafaa kun bifa bareedaadhaan kan sitti machuu dandeessu wanni faayidaa qabu tokko si bira jiraachuu gaafa amante qofa. Walumaa galatti addunyaan tun of jaalattuudha. Ilmi namaa kun waa'ee gammachuu guddisanii hogguu haasa'uun dhageessee jirta ta'a. Gabaabumatti gammachuu jechuun miira ati keessa jirtu osoo hin taane haala sammuun ta'e keessa jirtuudha. Jireenya kun yoomillee walqixa siif hin ta'u. Ati waa tokko nama cimaa yoo taate nama hedduu sirra cimaatu jira. Waa hundaa walqixxaatu wanni jedhamu hin jiru. Kanaafuu jiraachuma kee kanaanuu gammadi. Mee waan ajaa'ibaa tokkoon siif maatii na dhagaye. Riqichaa fi gidaarri lameenuu dhagarraa ijaaraman garuu hojiin isaanii adda adda. Riqichi namoota wal qunnamsiisa gidaarri garuu namoota addaan dhoorga. Maal jechuu barbaadee seetan obboleeyyan keenya? Fedhiin kee yaadni keetii fi kennaan kee hundi yoo siif milkaa'uu dide sii fi waan ta'uu barbaadu jettitti riqicha galaana guddaa dabarsu jaari malee gidaara jaartee waan barbaaddu of hin dhoorgin. Sirriitti yaadi. Wanni yaadde yoo siif milkaa'uu dide gidaara abdii murannaa osoo hin taane riqicha ejjennoo jaari. Arra wanni ati yaadde waan hin ta'iniif waan hawwite waan hin argatiniif balbala onnee teetii hin cufin. Ammuma irra deebi'ee ka'e waan yaadde hunda itti rakkabde abshir ilmi namaa hanguma yaada isaa ga'a. Kanaafuu yaada kee jaaladhuutii kabaji. Nutis gaafa santiif kabajna. Ejjennoo riqichaa abdii muruun immoo gidaara. Hin danda'u, hin ta'u, hin milkaa'u. Eessallee hin ga'u umriin xiyya kuttee gidaarratiin jedhu san diigi. Ni danda'ama ni milkaa'e wanni hin taane hin jiru. Ani injifataadha jee keessa keetitti himi. Injifannoodhaan gara milkaa'ina keetii tarkaanfadhu. Ati nama mo'ataadha yoo cimtee itti fufte na amani yaadni kee siif milkaa'u. Yaadni kiyya qofaadhaan jeeyin.
argannoon gurguddaan addunyaa kanaa hundi waggoota dura yaada dhuunfaa nama tokko turan arra garuu addunyaan guutuun fudhattee itti fayyadamaa jirti maaltu beekaa ati yaadni kee waan addunyaa tana guutuu jijjiiru ta'uu mala yaada kee hin tuffatiniiti kabaji kanaafuu akkuma viidiyoo kana xumurteen keessa keetiin akka jayi irra deddeebi'ee hime ani riqicha malee gidaara hin jaaru wanni yaade kan hunda hojiitti jijjiiree nan milkeessa ani ilma namaati ilmi namaa dandeettii addunyaa tana jijjiiruu qaba anis warra addunyaa tana jijjiiru san keessaa tokko jayiiti jabeessi ofitti hime tolagaa kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanaalii birraa inspire viidiyoon har'aa isiniif qabadhee dhufe kan hanga ammaa daawwachaa turtan kana fakkaata viidiyoolee dammaisoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti naaf tura